talaalani hangar buutenna nesse abbaan kee duriyaa desse wallaggaa kumsaa beeka kumsaa morodaa beeka ajjeesetti geeraru oliiqaa dingil beeka gootichi duruu beeka gootichi duruu beeka. Yoo jirra jirtu kabajamtoonni fi jaallatamtoonni maatiiwwan hundi HD hundi keessan nagaa fi kabajaan keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha namoonni YouTube channelii kanaaf immoo haaraa taatan toora YouTube channelii kana subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuudhaan yaada keessan immoo comment nuuf godhaa. Egaa har'a wanti isiniif qabadhee dhufe waa'ee ajjeechaa uummata keenya Wallaggaa Aangaar Guuteetti finxaaleeyyiin ajjeefamaa jiranii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an yaadachuuf sirba Caalaa Bultumee kana isin affeerreerra. Egaa torbanoota darban keessa Aangaar Guutee dabalatee iddoowwan tokko tokkotti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata keenya irratti ajjeechaa fi saamicha daangaa hin qabne gaggeessaa jiru. Kanumaan wal qabatee ajjeechaa fi saamicha daangaa hin qabne kana osuma arganuu gama paartii siyaasaatiinis ta'ee gama mootummaatiin wanti hanga ammaatti dubbatame hin jiru. Akka odeeffannoon tokko tokko jedhutti lolli kun lola daangaa babal'ifannaatti jedhamaa jira. Kanaaf bakka jirru dammaqnee uummata keenya Aangaar Guuteetiif sagalee haa taanuun dhaamsa kooti. Jabajira guduru sakala hangamuru benu jarte jardaga biya goota laalani hangar buutenna nesse abbaan kee duriyaa desse wallaggaa kumsaa beeka kumsaa morodaa beeka ajjeesetti geeraru oliiqaa dingil beeka gootichi duruu beeka gootichi duruu beeka. Yoo jirra jirtu kabajamtoonni fi jaallatamtoonni maatiiwwan hundi HD hundi keessan nagaa fi kabajaan keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha namoonni YouTube channelii kanaaf immoo haaraa taatan toora YouTube channelii kana subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuudhaan yaada keessan immoo comment nuuf godhaa. Egaa har'a wanti isiniif qabadhee dhufe waa'ee ajjeechaa uummata keenya Wallaggaa Aangaar Guuteetti finxaaleeyyiin ajjeefamaa jiranii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an yaadachuuf sirba Caalaa Bultumee kana isin affeerreerra. Egaa torbanoota darban keessa Aangaar Guutee dabalatee iddoowwan tokko tokkotti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata keenya irratti ajjeechaa fi saamicha daangaa hin qabne gaggeessaa jiru. Kanumaan wal qabatee ajjeechaa fi saamicha daangaa hin qabne kana osuma arganuu gama paartii siyaasaatiinis ta'ee gama mootummaatiin wanti hanga ammaatti dubbatame hin jiru. Akka odeeffannoon tokko tokko jedhutti lolli kun lola daangaa babal'ifannaatti jedhamaa jira. Kanaaf bakka jirru dammaqnee uummata keenya Aangaar Guuteetiif sagalee haa taanuun dhaamsa kooti.